Tam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo egaa har'a kan hojjennu kana argitanii kan mi'aawu fayyaadhaafis baay'ee faayidaa guddaa kan qabu oats irraa kan hojjetamu keekii hojjenna. Garuu gara jiruu isaatiitu hin deemin dursa garuu warra jalqaba dhuftanii jiraatanii subscribe akka gootanii fi mallattoo ishee notificationii xuxxanii viidiyoo haaraa akka siin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Akka argitanitti wanta na barbaachisu sitti qopheessee dhiyeesseera. Oatsii kubbaayyaa 3 walakkaa fayyadamee aannan hin fayyadamaa, ashaboo nan fayyadamaa. Zabibii kana nan fayyadamaa, maple syrup yookiin damma, hanqaaquu yookiin killee qarafaa, daakuu qarafaa, vanilla extract, baking powder, zayitii yookiin saliixa kokonaatii isa fayyadamnee hojjenna jechuudha. Amma gara jiruu isaatti hin deema. Kunuuti akka argitanitti ootsii masa egaa qopheessinee isa nyaannu kubbaayyaa 3 walakkaan godhee isa irratti ashabootan godhee isa booddee sirriitti waliin hin makaa. Isa booddee baking powderii ittan naqaa, fallaana shaayii tokko ittan naqee. Isa booddee qarafaa, daakuu qarafaa isa fallaana shaayii tokko ittan naqee. Sirriitti waliin hin makaa. Isa booddee egaa zabiiba kana isa egaa kubbaayyaa tokko hin guutu 3/4 cup kubbaayyaa tokko irraa xinnoo ishee hin hanqata. Barbaaddan isin kubbaayyaa tokko sitti naqachuun hin dandeessu. Fruuta gara biraatti naqachuu hin dandeessu, like cranberries yookiin apricot wanta akkasii itti naqachuu hin dandeessu. Egaa zabiiba duwwaa waan hin fayyadamee egaa zabiiba ergatti naqee booddee sirriitti waliin hin makee. Amma jiruttaa nutti hin deemaa. Amma aannan kubbaayyaa tokkoo fi kubbaayyaa 1/3 isattan godhee. Isa booddee killee 2 cabseetanii ittan godhaa. Isa booddee vanilla extract fallaana shaayii tokkoo fi walakkaattan godhee. Isa booddee egaa damma yookiin maple syrup yoo maple syrup qabdu taanaan maple syrup yookiin immoo damma feetu taanaan damma kubbaayyaa walakkaattan godhee. Isa booddee saliixa yookiin zayitii kokonaatii fallaana shorbaa yookiin fallaana isa guddaa 3 naqee. Isa booddee sirriitti waliin hin makaa yookiin wajjin nan rukutaa.
erga akka sirriitti waliin makee yookiin sirriitti ergaan rukutee booddee isa silan qopheessee oatsii hawaaja adda addaa wajjin isa waliin makeen qopheessee irratti nan godhaa. Achi sirriitti waliin makaa. Isa booddee akkas erga sirriitti waliin makee booddee maalan godhaa daqiiqaa 30 yookiin amma sa'aatii tokkotti lafan kaa'a qadaaditanii lafan kaa'a maaliifi aannan kun killeensaa maaliinsaa akka xuuxu ootsichi akka xuuxuudhaafi lafan kaa'a. Tole egaa qadaaditanii isa booddee daqiiqaa 30 yookiin 40 booddee wal agarraa jechuudha. Tole egaa amma daqiiqaa 30 ta'eera. Egaa amma toshuudhaafi qophaa'eera. Egaa ovenii koo ho'iseera. Egaa Fahrenheitidhaanii 360 irraan godhee kun immoo qodaatti ittiin toshuudha. Isa immoo zayitii dibeera akka jalli isaa akkana jalaan qabanne achi isarratti nan godhaa. Isa booddee qixxeessitanii nan toshaa jechuudha. Ovenii keessa gashitanii egaa nan bisheessa. Tole kunooti akkasitti qopheesseera. Amma egaa nan gashaa. Tole egaa akka argitanitti ovenii keessa bisheessitanii baaseera. Kunooti kana fakkaataa xinnoo ishee nan qabbaneessa. Ergan qabbaneessee booddee immoo egaa mureetanii isinittiin agarsiisa. Kunooti kanadha akka argitanitti. Kana fakkaata egaa kunooti. Achi egaa mureetanii nan dhiyeessa. Egaa kuni cireedhaa fi egaa optionii tokkodha. Akkasittis goonee nyaachuu hin dandeenya yookiin immoo akkuma dessert dhiyeessuu hin dandeenya. Kunooti kana fakkaata. Manan dhiyeessanii egaa xarapheessaa irratti. Kunooti kana fakkaata. Meeqammasee immoo isinittiin himaa. Kunooti egaa waaw baay'ee mi'aawa egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadhaa.